ለአዲሱ የፈረንጆች ዓመት እንዲሁም ለአዲሱ የኢትዮጵያ ስብራት ጥገና ቀን በጋራ አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። Oduu keenya jalqabaatii fi amma nu dhaqqabeen Itoophiyaan walii galtee ulaa galaanaa ittiin argachuu dandeessu Somaaliyaalaand waliin walii mallatteessitee jedhame. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu keenya isa itti aanuun qaamolee mirga namoomaa sarban irratti himanni akka banamu koreen haqa ce'umsaa gaafate. Koreen kun ammoo qaamoleen inni himanni irratti banamu jedhe kun kami? Garee namoo mirga namoomaa sarban Itoophiyaatti eenyuuf eenyu gabaasa guutuu isin biraan kan geenyu ta'a. Kamoltan daawwattoota hordoftoota Nolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin qaamolee mirga namoomaa sarban irratti himanni akka banamu koreen haqa ce'umsaa gaafate. Qaamoleen sarbamiinsa mirga namoomaa raawwatan irratti himanni seeraa akka banamu miseensonni koree haqa ce'umsaa gaafataniiru. Koreen haqa ce'umsaa miseensota 13 of keessaa qabu ibsa baase kanaan qaamoleen yakka sarbamiinsa mirga namoomaa raawwatan kunneen seeraan gaafatamuu qabu jedhan. Koreen haqa ce'umsaa kun sadaasa 2023 kan ijaarame yoo ta'u akkaataa hojiirra oolmaa haqa ce'umsaatiin wal qabate qajeelfama labsii qopheessaa tureera. Koreen kun bulchiinsa mootummaa naannoleetii fi magaalota keessatti marii hawaasaa 58 fi waltajjiiwwan biroo 22 wajjin dhimma miidhamtoota sarbamiinsa mirga namoomaa irratti mari'achuu Sagaleen Ameerikaa gabaaseera. Dhimmoota ijoo garaagaraa kan akka yakkamtoota seeratti dhiyeessuu irratti mari'achuun murtees dabarsuu Sagaleen Ameerikaa kun itti dabaluun gabaase. Cabiinsa mirga namoomaa gurguddoo ta'an irratti himanni banamuu akka qabu miseensota korichaa Qalkidaan Darajjee wabeeffachuun Sagaleen Ameerikaa kun gabaaseera. Himanni kun abbootii seeraatii fi dhaabbilee qofaatti dhimma kanaaf ijaaramaniin gaggeeffamuu akka qabus eerameera. Akkasumas ammoo qorannoon haqichaa qaama loogiirraa bilisa ta'een gaggeeffamuu akka qabu gabaasni kun itti dabaluun dubbata. Iddoolee ajjechaan jumlaa itti raawwatamanitti siidaa fi godambaan ijaaramuu fi gumaa maallaqaa kaffalamuu akka qabu koreen kun ibseera. Waraana mootummaa federaalaatii fi loltoota Tigraay gidduutti gaggeeffamee tureen sarbamiinsi mirga namoomaa qaamolee waraanicha irratti hirmaataniin yeroo garagaraatti raawwatamuun yakkoonni adda addaa gaggeeffamuu gabaafamaa tureera. Kanaaf ammoo haqni ce'umsaa jiraachuu akka qabus deddeebiin gabaafama. Oduu keenya isa itti aanuu fi oduu gammachuutiin Itoophiyaan walii galtee ittiin ulaa galaanaa argachuu dandeessu Somaaliyaalaand waliin walii mallatteessuun dhagahame. Itoophiyaan walii galtee wal hubannoo ulaa galaanaa ittiin argattuu fi misoomsuuf ishee dandeessisu Somaaliyaalaand waliin walii mallatteessuu miidiyaaleen biyya keessaa oduu ammee jechuun gabaasaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Somaaliyaalaand Musee Bihee Abdii sanada walii galtee waloo hunda hammate mallatteessaniiru. Bu'uuruma kanaan walii galteen kun biyya ulaa galaanaa hin qabne Itoophiyaa liiziidhaan haadha qabeenyaa ulaa galaanaa akka taatu godhaa jedha. Gabaasni miidiyaalee biyya keessaatiin beekun Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed pirezidaantii Somaaliyaalaand Musee Bihee waliin walii galticha mallatteessuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa kun bal'inaan gabaasuu irratti argamu. Gama Somaaliyaalaandiitiin garuu haga yoonaatti dhimma kanarratti ibsi laatame hin jiru. Akkaataa imaammata alaa Itoophiyaatti walii galtichi kennanii fudhachuu irratti kan hundaa'edha jedha gabaasni kun. Itoophiyaan ulaa galaanaa kana argachuuf walii galtee liizii waggaa 50 turu kan mallatteessitedha. Waggaa 50 booda walii galtichi kan haara'u ta'us eerameera. Biyyoonni lameen naannoo ulaa galaanaa kana waliin misoomsuuf walii galuunis ibsameeti jira. Walii galteen kun Itoophiyaan buufata waraanaa galaana Jiimaa irratti ijaaruu akka dandeessu karaa banaa jedhuun gorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Ambassador Redwaan Hussein
fuula tiwutarii isaanii yookaan X gubbattis barreessaniiru. Sadaasa darbee Itoophiyaan buufata doonii Barbaraatti gargaaramuuf Somaaliyaalaand waliin mariin gaggeessaa jirtu sadarkaa fooyyeerra jiraachuu miidiyaan mootummaatti hidhata qabu ejensiin tajaajila oduu Itoophiyaa gabaasee ture. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed baatii onkololeessaa keessa Itoophiyaadhaaf dhimmi ulaa galaanaa argachuu dhimma jiraachuutii fi jiraachuu dhabuutii jechuun miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif ibsanii turan. Dubbiin ministeera muummee Itoophiyaa onkololeessaa keessa dubbatan dhimmi ulaa galaanaa dhimma jiraachuutii fi jiraachuu dhabuutii jechuu hordofee Afrikaa bahaatti sodaa guddaa uumee ture. Miidiyaaleen addunyaa dhimmicha ijoo taasisuun ministeerri muummee Itoophiyaa ammas dhimma galaana diimaa irratti waraana kaasuu danda'u sodaan jedhu bal'inaan dhaga'amaa ture. Ministeerri muummee eegasii booda dubbiin kun bal'inaan dhaga'amu hordofee miidiyaatti bahanii dubbachuufis dirqaman. Ministeerri muummee haasaa yeroo tokko taasisaniin nuti biyya tokkoyyuu weeraruuf kaayyoo hin qabnu, Itoophiyaan biyya tokkos weerartee hin beektu jedhan. Itoophiyaan waan barbaaddu marii fi marabbaadhaan fudhachuudhaaf qophiidha, akka biyya sun fayyadutti ni fudhannaa jechuun dubbatanii turan. Eertiraan erga walabummaa ishee labsiteen booda Itoophiyaan biyya ulaa galaanaa hin qabne ta'uunis wal naman gaafachiisu. Haa ta'u malee immoo sadarkaa mootummaa Itoophiyaatti waa'een dhimma abbummaa buufata galaanaa argachuu ifatti bal'inaanis ka'ee hin beeku ture. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufuu isaanii hordofee dhimmoonni ulaa galaanaatiin wal qabatan kallattiinis ta'e alkallattiin bal'inaan kaafamaa turaniiru. Keessattuu bara darbee keessa fedhiin ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa walga'ii miseensa paartii irraa kaasee hanga walga'ii namoonni hedduun bebbeekamoon irratti kallattii fi alkallattiin hirmaatanitti kaafamaa tureera. Jalqaba bara kana irratti ammoo haasaa ministeerri muummee Abiy miseensota mana maree waliin taasisaniin miidiyaalee mootummaa irratti guyyaa wal fakkaataatti darbeen Itoophiyaan ulaa galaanaa akka barbaadduu fi kanaafis ammoo mariin akka barbaachisu dubbachaa turaniiru. Itoophiyaan baay'ina uummataa miliyoona 125 ol kan qabdu yoo ta'u Afrikaa keessaa immoo Naayijeeriyaatti aanuun biyya lammaffaadha. Biyyi tun ammoo haala kanaan itti fufnaan bara 2030 haalaan miidhamuu dandeessi jechuun ministeerri muummee Itoophiyaa sodaa qaban deddeebiin ibsaa turaniiru. Oduu keenya isa xumuraatiin baha Afrikaatti bokkaan cimaan kan mudatu ta'uu IGAD beeksise. Afrikaa bahaatti baatii ammajjii irraa jalqabee ji'oota sadiif bokkaan cimaan kan roobu ta'uu giddugalli raaga haala jijjiirama qilleensaa IGAD beeksiseera. Biyyoota roobni cimaan keessatti mudatu keessaa Itoophiyaa, Taanzaaniyaa, Burundii, kibba Yugaandaa ta'uunis ibsameera. Bokkaan kun kutaalee kibba lixaatii fi kaaba baha Itoophiyaatti akkaan kan roobu ta'uu raagni haala qilleensaa IGAD kun hima. Jijjiirama qilleensaa baha Afrikaatti mudachaa jiru wal qabate lola cimaa fi hongeen irra deddeebi'in mudachaa turuun yaadatama. Sababa kanarraa kan ka'e ammoo lubbuun lammiilee namoota hedduu darbaas turaniiru. Itoophiyaa fi Keeniyaan ammoo biyya roobni akkaan itti roobee lubbuu lammiilee galaafate keessaati. Kanaaf ammoo lammiileen ji'oota sadeen as deeman kana of eeggannoo akka taasisan IGAD gama isaatiin akeekkachiisuu irratti argamu. Daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo keenya galgala kana kanuma. Odeeffannoo kanaaf kan biraatiin hanga walitti dachaanutti yeroo gaarii qabaadha. YouTube keenya ammoo subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jenna.